Qannasuu qabda malee dhiisuu hin qabdu naan jedhe. Yaa nyaata qannasuudha malee sila dhiifamee akkamitti jiraata maree? Jechuun dhiisuu jechuun fakkeenya sa'a dheeraa turtee sa'a dheeraa sa'a akkas turtee nyaattu san dhiisuu qabda naan jedhe. Misaallee sa'a misaallee. Waan xixiqqaa amma yoo nyaatte homaa agasii miti waan gizee takka baay'isanii nyaatantu foon ta'a jedhani. Kan rakkoon keessanii bargizee takka misaa irratti yoo nyaata onna jedhee nyaadhe quufee sirrii nyaadhe ittiin deebu hanga ganama isaa akkana kana. Anilleen akkasuma guyyaatti al takka nyaadha. Hirriba gizee kee waan kifachi. እስቲ ፑሽ አድርጌ ከፍታለሁ ችግር የለም። ምንድን ነው የምፈልገው? የፋኖ ዘፈን ምንድን ነው? የሌሎ እኮ ማይሌሎ ሌሎ ፑሽ አድርጌ ችግር የለም ከፍታለሁ። ለጀከዲ ሼር እና ተምጣ መታ ፑሽ ታርክ ታፕታፕ ጎዳ ኮፒ ሊንክ Misi umore ne ude sabade anilleen garuu isa kaleessa ganama tiktaakii taamman deebe irruma yuun ture. Filmii takka taataayee wayii argadhee jechuudha kunoo achirraan deemu. Yaa Rabbi dhimee maayii akkasuma akkana kana bafattee deemte. Itti miiniyaayi kabizaa xiraatiin naantee faamilii hundi keessan taaptaaf godhaa waan ofii bira darbaa nama dhibbaa wayii hin caallannu nama 10. Nama isi jala 10 jirurra nu bira nama 10 wayya. Saniif hundi keessan taaptaaf godhaa. Haaf copy link. Thank you man. Kana ajjeesuudhaaf dhufte moo isi ajjeesuuf dhufte? Yoo kan keetii edaa isitu puush na godhee isi ajjeesu. Hidhii buusee as taa'a. Akkasii hassaabiin kee akkasii. Akkasii hassaabiin kee. Situ push godhee isi ajjeesa jedhee anamni David irratti push godhee eegaa. Wallaa jedhe. Eenyu gowwaadha? Foon furdadhee yennaan qalbiin jallee furdama akkasii kawwata kan beekni seeti yaati. Habiibi. Anaa namni kun bar nama waan arge qofatti amanu waan. Habiibi. Miira keessa galtanii miira keessa nu galchina raggatamtaa. Yaa Rabbi eenyuun illaa tokko dhaqee illaadhaame. Giftara kee yoo ta'e yoo siin akkana dubbatte jechuudha waan ofiidhaan kokkee wal qabna malee waliin niifnu waan giftara kee akkanatti yoo dubbatte. Giftara kee mana kiyya jala kabajjisaa? Yoo waan ofii bira dhaquu yaada qabaatte akka hin dannelaa namni asii filaa horii darbitanu maalii fi makiinaa siisin irra baasti an keessa hin jiru. Ababaa guwarros guys. Yaa ummata miskiina taasiyaa taa'aa. Kabizaa xiraatiin dhuguma isa kana barkiyya filaa horiin darbamee lafatti hafee bar. Maashaallah. Bibi ka gaafate sanuun lama gaafate lamaan gaafate san kamiini tokko gurraacha tokko ilillii guuta kamiin darbamee lafatti hafe. Darbamee jechuudha lafti hundi ilillii qofa ta'e gurreen hin jiru. Rabbi amma guutaa maal taate dura maal dura guutiin. Gandummaa gara gandummaatti seeni gowwaa gadabii habiibi. Anumas aanaa yoo waan fedhellee ta'e. Gulokti kottu bayachi jalante. Agasiin jimmaa abbaa jifaarii jedhuftuu fi anumas aanaa. Kottu. Waan ofiin tuttugin walla. What? Dabiliin kutee kenna ante. Ijoollee mana kiyyaa taaf godhaa baaralii ajjeestanii maal ta'an rabbi jedhaati taaf godhaa. Taaf godhaa waan ofii bira darbaan naanti keenya ispiidiin banamee ka'ee fa'aa akkamitti siidhaa gadi teenya nu taaftaabiidhaan. Waan qabdan achirratti hin fixxanu ture. Nama 130 jirtan iskanii bilbila marra 3 gattuqa marra 3 laayif goolii irraa maal qabaani qoy. Wini ti yana egi la feki akka wini te nan banne shi wini te nas ka barsiisi. Timing irratti balleessaa wini si amma waan darbinaa seen. Odayyaa geettanii diinagdeen kun itti gurgura. Timing waan jedhamtu jira beektani snipe waan jedhamtu jira. Sakandii meeqa hafee sakandii 5 hafee.
Abada wini nurratti lakkaawwatteen deemtu waan ofii. Snipe waan jedhamtu jira kootu biyyee nyaata. Snipe waan jedhamtu jira my family. Argitanii? Ay. የኔ ፍቅር bareedduu koo ay ana akkamitti fooloo siin deebisnee gamma akkami akkaataan Ililli miti waan biraatiin snipe godhante. Waan biraatiin snipe godhi. amma achi dhibbata ol darbuu barbaadanii dhibbata ol darbuu laada farsiniin jedhee bar hojii isaanii ilaala. Ay sakandii dhumaa jennaan moo goota ko. Ay timing nanti nam tokko illee taap godha. Nam takka filaarii darbe. Era gowwaa eessa jirta? Astaghfirullah lazim. Ijoolleen tiyyatuun bara harki keessan harka baraqaati wallah. Mee amma fiingar heertii tokko yoo darbite maal qabaante? Harki keessan harka baraqaati wallahi harka baraqaati. Lifaatiin mucaa kanaa lafanna jalaa badee yaa lifaatii kee muzee akkamuman ta'an. Habibti wiinin teena yoo shangeette xiyyaara kudha yoo geette makiinaatiin tuqu. Gara warqees. Kanaan jennaani deemtee miskinticha lafarraa harkisuu barattee harkifte. Amma namni qadeessaa sun osoo naa dhufee jechuudha irra sana dhukkee sirraa kaasee deema garuu sirratti nama kennu natti hin fakkaatu malee. Ati koo waan taatu barbaadin si'ati. Amma fiingar heertiidhaan iyyuu jechuudha wayii balleessuu dandeessa ture beekaa diddeessa ta'e. Black welcome. Muzee wanta kan darbini speedii qofa bannaan baqeedha bakka speed challenge qofa naa banna. Yaamni maal taatan ijoolleen mana kiyyaa hayi raftanii bartaa gudhaa maal taatan qibamoota koo. Raftanii wallahi taa godhaa. Family ababa lama guys. Guys namni biraa filaaworii takka yoo qabatta. Caaltu koo. Melatoon go. Hanchi ibro obsiduu naa fidi. Jiranii laayiviir. Ibroon jiraachuun oolu. Tiduraan gastii bantee jirti bar. Family dabiliidha. Ibroonis gastii banee jira. Sidunaan gastii banteerti? Barreessi. Gastii irraa nama harcaastee moo? Habibti anan taatu inshallah. Giftara isii of seete moo kanatti qabsiisu? My gifter. By user in yela. Si jala miti wallahi. Bakkuma jalan jira bar. Ani mana abbaa ta'een ture garuu akka yeroo kaman akka of jala dhufe hin barreen. User in gadda tibuuta isaa dhabe. Silkii keerraa moo? Ante diisi dubbiin barbaadini. Gadda yoo girri godhaan ture mana siiduutti. Maayilolaa itti dabali jedha. Maayilolaa koosiin jedhu. Amma akkamitti akka wanna godhu rabbiin kiyya habe. Akkam si deebi'uu dide? Harka muradhee orga yuuzarii san silkii keessaa cibuutee dhabe. Tokko ni qabaada. Qoy silkii ta'an irra laala asirraa ni qaba tokko.
Maaf hin deebisture paaspoortii isaa dagatte moo? Paaspoortii wallaale. Rabbiidha. Wayini kana eegaa. Timing is snipe እናንተ ይችላል አባቴ jala kana teetteetiin asii ol wanna jetteetiin jetteeti maal qaba rabbi miskiinni irraa fudhata achitti miskiinni doonatiidhaan biroo yaa miira keessa jirra miti maanaa badiyoo miira keessa jirra garuu immoo himuun barbaannu malee anaafata akka miira keessa jirru mana kanallee dhuftee jechuudha gastiirra taa'uu yeroo hundaas taa'uu waan arginu irraa qaama jenneeti malee kun lamman miira keessa jirra bar abibte nu firoon kamina ka wole miira keessa galtan firoo habibi obboleessa ayyuu bichaan ta'in ko isa malee mee kan biraa jira sida firoo qabnaa kan biraa maa kakalee firootuu jedhe deemu tokko kan na jalaa ture moo sun shamarranii bar saartuu maqaan si saartuudha bar gin firootuu jedha malee wallaa dhiira miira wallahi dhiira lakkii bo shamaraa hoo maal taate abibti mana wayii keema bakka wayiitti arge dhiira gastii seenee haasa'e moo komentii jedhu ay firoo ija namaatiif gaariidha bar miirri dhokataan baay'ee takka bareeda saniif iyyuu kiyyaaf kan kee jechuudha amma ta'e wayyaa dachiif nama gizee jarri dagatanii rakkoon qabu dhokataadhuma ta'uu qaba dhokataan bareedaadha ija namaa Ati jagana miskintitti isin hiriyoota jettee amaanaa isin kennattee isin bira deemu hedduu osoo akka tasallee deemte ati itti cabsu hedda eenyuun ni miskintittiin way hayaatiiti hiriyaan qabdu hayaatiin ko obboleessa kiyya madiinaan jettee natti himteetti itti dawwalee gaafadheeni jechuudha yoo habibti obboleessa ta'e hoo inshallah obboleessoo ta'e hoo Uma obboleessa si yoo ta'e maalli si miidharee itti dawwalee jechuudha hayu hiriyaan qabdu bari isin inna marra koo ta'e hiriyyummaan keenya hin cime malee badeere Woromo is a building Woromo kalai gba Woromo ko kalai gba Talantu ko kalai gba bilen algaba yalla jalan seenu jalataadhiis Woromo kalai gba Bye maduko esa de mata kado my invitation esa de mo sistem ada kamak ደከመክ እሺ ካልተመቸክ ችግር የለውም እንዴት ነህ አንተ ጠፋክ እኮ ምን ያለፈው ሳምንት እኮ መዱ ቤት ሞር መድበው ኖ ሞር መዱ ቤት ብለህ እኮ በዛው ነው የጠፋኸው ማይ ሁዴሽን እንደምን ያሰደምታ አመለ ሲንፈይኔ አስተውፍሩላ ላዚም ሲንፈይኔ አመለ አይ ረቢ ሲያፈይሱ አከንታኔ ሲጎደኒ ቲክታክ ይራቲ በለሰኒ በር ኑንኩም ወረሞ ስርኩም አኔም ቤጓን ina bare uche gabe gastira na darbe nan chi se abare amma kaasa dawnatul fatana duaitiya qaybale መገመት አልችልም ኦሮሞ የቱ ጋር እንደሚያምል እንገራት እንዴ ለዋኖፊ duaitiya qaybale ዱአይ ከየቀበለ መጀላት በከሰነት ዱአይ ከደት ሞ አዲስል bakka inni isa dhugu anti atan guyyaa kan zama godhe na push na godhu fi atakami zama na godhu din yette gadhe ta kesan si barreesse atin an zama gochun be ko abibti zama gote kallas woromo chigir le miqrta wenna and frare leqaq argalet ma finjetto ati anga yomi wali ash zama wali ngonu te ma kara jab gara jara ati akana mana zama godhe be ko kan godata wai zama yum be ko an ho hayati le infidan ka inga yette wallahi wana kasitin begnu ganu wallahi amma da saati san gurre biyasu goli duma ke yedde live goli ko na tuki jechuda na lawan biran be ko an habibti saati sana so gurracha fi yasu taate duga rabbina shaqal sifte so jarata emo wallahi
Sadeen gaddaa sanii. Eegaa. Bakkee aannan sodaadhaa biifti ofiiyyuu. Na shaqqabsiifte silaa osoo gurraacha biyyaa soo taate amma sa'a san. No, ani koo aan ofii kiyyatti iyyuu nan sodaadhaa ni jira. Inka saare silaa yaasini himuu qabaa. Okay, ani Oromoo jechuu jirtan si'ee baran nama sanan seene baran. Kamiin? Ati koo kan dhengadda mana kiyya gastiirra seentee jedha jechuu jirta miti? Oromoo siin jedhe. Oromoo dhumaa? Oromoo Habibti. Isa siin jedhe baranin. Welcome my gifter kiyya. Ana kasi zama kore si barreesse atamoo kolfite gadista. Oromoo andi kan idinna live goolan takka argillaat fakka. Live goal idan dhiifama naa gaafatu. Sanu dhiifama moo? Mootummaa Ameerikaa irra wal kaasafna. Hara timing snap godhamee amma ka'e? Maal ta'e sila dhumatee geemiin? Anu san jedhee bar. Miskiina namni achii keeppiitti ol guuru maal godhaa dhabbii jedhiti. Meesirraa guuranii kaasanuma. Haaqimii kee ilaaluu jiranii bar faamiliin kee. Eenyuun finna nama biraa fatee jira urgoo jira eenyu namni biraa.